Kamit, kamit. Akka booltan nagaa jirtanii warri Jarman fayyumaami hunda dura rabbii nagaa waliin deebise galanni haa ga'u yaadannoo hedduu walirraa qabna ati waggaa yeroo jalqabaaf as kan hin dhufe 2014 na fakkaata gaafa hedduun keessanii ni dhagama gaafa dura dhufu hedduun keessan yeroo san qurxummii irraaftanii as geessanii dargaggeeyyii turtanii akkana walli dhiphattanii dhiisi dachi bal'attu rabsha ajaa'ibaa walaa turtan aaraa garuu gurguddattanii mana jaarrattanii naamusa ajaa'ibaatiin wal obsitanii sagantaa kana fakkaatu qopheessuu keessanii hedduu na boonsitan warri Jarman. Ino yeroo hedduu akkuma hin jirutti rakkoon biyya keenyaa dhufaaftee biyya namaa gaafa dhufnu ambaasadara biyya keenyaati, ambaasadara uummata keenyaati. Wanni guddaan uummanni keenyas ta'e uummanni biyya kanaas irraa eegu biyya dhuftan kana keessatti barnootaan, hojiidhaan, bultiidhaan, hawaasummaadhaan gama maraan if dandeessanii yoo jiraattan biitti isin qeebalte tunis bagan qeebaluu isaa kiyyatti hin gaabbuu yetti jechuun biitti tunis ummanni keessanis kabaatiyyatti hafe gaafa isin wayyooytanii isaa illee gargaartan gaafa tokkummaan keessan jabaate mul'atu isaan irraa dhalachuu keessaniif waan qaban guduunfaa hiikkatanii biyya kanatti isin erguu keessaniif hin gaabban jechuun ni gaabbanire hingabu ni kan sawan berarti ni wan dalene tinggabi mal dalene cungkursa ni koran ni duga kamu ni baban ni tarsimo la pakayan tarsimo sa hojuti ni wala bang kita bu ha kumadura anggora gadi bu nak mo boleh ni kesa kita bahana itu sini mu isin dubbi sagar fuldoo hin mari'an kitaabni kun seenaa ani si wajjin dalage waan biraan qabu waan dalayne keessatti Jarman keessatti waan dalayne Minnesotatti waan dalayne Oromiyaatti waan dalayne biyya keessaa fi biyya baqattu waan dalayne tokkoffaa dhugaa waan qabnu dhugaa waan qabsoofne hin gaafinu jechuudha dhugaa jeenyu nutuman nu cabsan jennee alaan alaa way wajam tenye saba guddaa irraa dhalanne ummata guddaa irraa dhalanne keessatti bobbooyaa jiraachuun fala akka hin taane hubachuudhaan beekumsa qabnu muuxannoo biyyoota biraa qorannee yeroo gabaabaa keessatti jijjiirama fidne jechuudha har'a hoo waggoota jaan darbe kana keessatti waa'ee su keessa dabalu garin tahu ina begal manggeng garin kan garin nutu amma bakarra jurura malit di dema jarra ko na jam ko jawte ko ni to kumbar bal andu baju ya gallan bara gali jiran rirri madali jiran akam ya jiran waggal aman da mereka waggaa lamaan dabree gadi dhaabee booda itti hasaasaatiin ture amma immoo itti iyyuun eegale itti iyyinee itti lallannee dhaga'uu baannaan iyyuu illee dhufaa jechuudha kana beekuu qaba namni mootummaa garagalchuuf deemanii mootummaa kuffisuu barbaadanii jiran lakki nun mootummaa kuffisuu agarree jirra barbaachinaa minuuti we have done it
qorannoo qabnu dhiisi gaafa tiyoorii qofa qoranneeyyuu lafaan keenya agarsiifnee jirra. Nu har'a akeeka mootummaa kuffisuu jedhuun inni deemaa jiru. Mootummaan ofiiyyuu kufaa jirti dhiibbaa keenya hin barbaaddu. Wanni jechaa jirru mootummaan darreen lafa dhahee jiru kun akka nurratti hin qubneef lalla'u jirra. Akka nurratti hin qubne. Mootummaa maqaa Oromoo baadhattee maqaa Oromoo nyaatti. Mootummaa maqaa Oromoo baadhattee Oromoo salphifte qaanessite kana nurratti akka hin qubneef lallabaa jirra malee ofii mukutu jirti waan kuffisuu ajaarraa hin qabnu jechuudha. Ammoo we are asking for conversation. Waggaa lamaaf walakka erga dhaabee itti hasaasne sossobne biyya nagee buusa. Diinagdeen kufe maqaan keenya bade salphanne maqaa keessaniin jenne kadhanne dadhabne. Kadhanne dadhabne jechuudha. Amma akka uummanni dhaga'uu qabutti akka addunyaan dhaga'utti itti lallabaa jirra jechuudha. Yoo dhaga'an ifis biyyas baraaruu danda'a. Garummoo dhaga'uu baatanii gurra isaanii gubboon toomse kanaan itti dhumna jennaan maqaa saba kanaa qabatanii ittiin kufuu xureessuu hin hayyannu. Biyya teenya ka abboonni keenya keessa rakkoo meeqatan waan biyya sanitti taane bineensuu hin taane arra bineensuu keessaa ba'ee qomu salphisuu hin hayyannu jechuudha. We are asking for conversation. Lallabaa jirra lallaba keenya dhaggeeffadha. Raftanii fireena qabdanii raftanii fireena qabdanii quuftanii quufa keessa dabartanii boqoytanii nurratti dhootanii xurii nuti dhabu hin hayyamnu quufa sana biraa addunyaa kana. Oromoo dhagaya. Ummatni keenya rakkoo har'a keessa jiru kana zamana Minilikis argeen beeku, zamana Haile Sillaasees argeen beeku, zamana Mallasaatis zamana Darbuus argeen beeku. Rakkoo kana hunda obseet bor naasirraa'een kaleessa dargaggummaa akka isaan godhe, kaleessa boona akka isaan godhe, arraa bor wayyaamsoo jau itti hammaataa deema. Kana caalaa hin obsinu jechuudha. Sirraanii waan mal immoo bakka buunaa jechuudha dhugaatii qabu. ወራ አፋን እንደይነፍ አማርኛ ዳንጋባሱ ድበቹ በርባል ቋንቋ ለማስሩ ልጆች እዚሁ ላላችሁ እየተናገርኩ ያለው ምንድነው? አልሰሰትም አይቆጨኝም የሚለው የኛን ታሪክ አብረን የሰራነውን ታሪክ የነበረውን ጨቋኝና አፋኝ ስራን ለመለወጥ በሀገር ቤት ከቄሮ ጋር በውጭ ሀገር ከዲያስፖራው ማህበረሰብ ጋር የሰራነውን ታሪክ የነበረውን በደል እያየን ከማልቀስ ባለፈ አጥንተን ተመራምረን ተዘጋጅተን እቅድ አውጥተን በአነስተኛ መስዋዕትነት ታንክና ባንክ ይዘው ሲጎርሩ የነበሩትን ቦታ ሲያዙ ናው አሁን ባለው ሁኔታ መንግስት መገልበጥ ፈልገው ነው መንግስት ለመጣል ፈልገው ነው ብለው እየተንቦቆቦቁ ነው። አላማችን መንግስት መገልበጥ አይደለም። እኛ መንግስት ገልብጠን አሳይተን ሰልችቶናል። ኦኬ አላማችን ባለፉት ሁለት ዓመት ተኩል ስንወተውታቸው በጆሮቸው ስንመክራቸው ስለምንናቸው ስንማጸናቸው ፍራቻ ስለመሰላቸው ጆሮአቸውን ደፍነው ሀገርን ይዘው እየሄዱ ነው። እኛ እየወደቀ ያለ መንግስት ሀገርና ህዝብን ይዞ እንዳይወድቅ ከወደቀ በራሱ ጊዜ ይወድቅ ሀገርን አፍርሶ በህዝባችን ስም እየነገደ የህዝባችን ስም ይዞ መቃብር እንዲገባ ላለመፍቀድ ነው እየተንቀሳቀስን ያለው ማለት ነው። ይህ ስለሆነ ለሀገራችን ህዝቦች ያለኝ መልእክት ኢትዮጵያ በታሪኳ ታይቶ የማይታወቅ አደጋ ውስጥ ነው ያለችው። የኢኮኖሚው ችግር፣ በየቦታው ያለው ጦርነት፣ የመንግስት መልመስመስ ሀገሪቷን ወደ ከፍተኛ አደጋ እያደረሰ ስላለ እያለን ያለነው we need to wake up። ህዝባችንና ሀገራችን ወደማይመለሱበት ከፍተኛ አደጋ ከመግባታቸው በፊት
ድምፃችንን ከፍ አድርገን እየለመናቸው እየተማጸንን ያለን ከፈጠራችኋት ብልጽግና የምትባል ደሴት የኢትዮጵያን ሕዝብና የኢትዮጵያን ሀገር የማይመስል ደሴት ውጡና የኢትዮጵያን ሕዝብ ኑሮ ተመልከቱት። ሕዝቡ ወጥቶ አርሶ መግባት አልቻለም። ልጁን ትምህርት ላይ መላክ አልቻለም። ቤቱ ሕፃናቱን መመገብ አልቻለም። ይህ ሁኔታ የሀገርን ቀጣይነት ለከፍተኛ አደጋ ያደረሰ ስለሆነ ሁሉም ተረባርቦ ወደ መለስ ያስፈልጋል። ለዚህ ትልቁ ድርሻ የመንግስት ሆኖ ሳለ መንግስት ግን አምራር ላይ ያሉት ሰዎች ግን ከቀን ወደ ቀን እየባሰባቸው ጥጋባቸው በአፍንጫቸው ሊወጣ ጫፍ ላይ የደረሰ ስለሆነ ያ ጥጋባቸው ወደ ማንመለስበት ኪሳራ ሀገራችንን ከማስገባቱ በፊት ተረባርበን ህዝባችንና ሀገራችንን ማዳን አለብን የሚል መልዕክት ነው ያለው። በስፋት የምንወያይበት ጉዳይ ይሆናል። ወደ ጀርመን ሀገር ራስ ወንዳስ ገኘን ያበቱ ዋሲ ወልገኙ አላና ቆፈጡሬ ኦሮሞን ተቆጣቴ ካብሳው ነንዴ ኦሮሞ ወለንደጌስ ሆገን ኦሮሞ ማሊንዳው አላናላ we were facing collapse of self esteem collapse self esteem erosal maal jaan bara sambeeku oromo miliyon shantam tae watak wadundan do munadikka tokko deeman oromo nogga shantam qabsaa'e omaantin sanyi jirre yoo wanni biraa dhabamte har'a oromo miliyon shantama umaan buusu wanni jawdan nan jira har'a namni akkas jiru hin jiru we change history bar har'a immoo fakkiidoon angoo qabatte ka ummata keenya madaali ka beekumsa hin qabne ka naamusa hin qabne maqaa keenyaan angoo qabatte maqaa keenya nyaataa jirti jechuudha. Maal onnee jamaa jiru har'a Oromoon biyya bulchuu hin danda'u. Oromoon biyya bulchuu hin danda'u. Oromoon hayyuu hedduu qaba. Beekaa hedduu qaba. Waan ijoolleen warra hojjetu qonnaan bulaa tokko finnee ammoo irraa finnee osoo irra keenya isaanii ol bulchuu danda'a. Kufaatiin isaanii, salphinni isaanii, darrinni isaanii, laftinni isaanii ummata keenya maqaa nyaatee hamilee nu buusaa jira jechuudha. Hamilee ummata keenya akkuma kaleessa Oromoon qabsoo hin danda'u jansan qabsoo agarsiifne qabsoo akka danda'u qabatamaa agarsiifnetti har'allee yoo sirraan baannan bakka isaanii ka bulchuu danda'u keenya agarsiifna jechuudha. Walii galna yartuu keessa baatee hin tuffatamnu nu ummata guddaadha. Nu ummata kabaja qabu. Nu ummata tokkummaa qabu. Nu ummata beekumsa qabu. Ummata naamusa qabu. Naamusaa guddanne dalagnee guddanne. Kanaaf namu bakka jirtan kan nu gaafachuu qabdan. Wanti waggoota jahan kana biyya keenya irratti ta'e maqaa keenyaan raawwatame. Badii, salphina, laafina, haalli rabbii jaa warri kaleessaa bari yoo hatanillee gara itti geessan qaban. Namni akkami sabbata haala isaatirraa hiikee hatee Dubaay ittiin galatan. Kanaaf dubbii bubburiisinee mari'achuu deemnaa jechuudha. Ji'oota lamaan sadan afaan kana keessatti bubburiisinee waliin mari'anne. Lakkii wanni isin jettan kun sirrii miti. Biyya akka gaarii bulchuu jirra. Yoo jedhan gadi haa bayanii isin duratti waliin haasa'uudhaaf ragaadhaaf qophii. Wanni ani isin himu Oromoo nan beeka bara. I know my people. Isin keessa akkanumatti osoo hammaaree akka ajaa'iba biyya bulchisan osoo akkuma qorsootti osoo isin keessa hammaaree nama. Kanaaf qophaa'aa ammaaf dhimma lallabne. Hubaddaa waa malee kaaneen dubbannu qoranneet qo'anneet bilcheessineet tarsiima baafneet ummata keenya tokkoosineet jijjiirama barbaachisaa ni finna jechuudha. Kanaaf ummata Jarman hedduu galatoomaa hedduu na boonsitanii
warri alatti seenuu dadhabdanii alatti hattan hedduu dhiifama isin gaafanna yoo carraa argame meebii gara boodallee isin dubbisuu dandeenya. Galmi kun irra laalina gareen asii sun beekta garee ajaa'ibaati gareen Jarmanii kun. Abdoon sun yoo deemu suutaa yoo hojjetu garuu saffisaadha. Gareen isaa kun immoo kaasi waraabu kunis kawallisu kunis isa jamsi no torban tokkoon kan ijoollee kanaaf. Torban tokkotti yeroo ayyaana kana keessatti galma kana fuudhanii akka waan sargii anaaf inni ta'etti galma sargii kana. Akka waan sargii kana. But I'm proud of the team. We have a team. Team akkana magaalota 63 keessaa qabna. Dalagatti gad deebine malee addan facaane. Waa'ee tokkummaa Oromoo kan addabtaniif. Tokkummaan Oromoon barchirichaan hin gurguratu. Oromoon uummata jumlaati. Warri gandaaf gandarree deddeemtu dura jirma jirti. Nuti garuu waan saba keenya boonsa, waan biyya keenya sabaaf sabummaa biyya saniitiif ta'u tokkummaa Oromoo cimsinee tokkummaa uummattoota biyya saniitis cimsinee gara fuulduraatti haga maqaa keenya, haga lakkoofsa keenya, haga gadaa uummata gadaan guddaa gadaan gabbina. Ummata Oromootirraa waan Oromoorraa eegamu waan sabaaf sablammii biyya keenyaatti uummanni addunyaa Oromoorraa eegamu qabatamaan agarsiisuudhaaf deenya deeggarsa nu gootaniif waamina nu isin goonee dhuftaniif hedduu galatooma mee yeroo tokko tiim Jarmanii farqanaadhaa fi baay'een isin jaalladha gara fuulduraatti jabaannaa walitti deebinee galma kanarra wayyaa irratti bal'inaan mari'annaa nagaan naa bulaa.